Yoo yaa harka fuunee gurreetu bijalatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koo like subscribe gochuudha maatii kiyya ta'a jechuudha viidiyoo gaafa jammartan like godhaa. Egaa Abrahaam Taddasee amma immoo dubartii biraa qabatee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya dhugaa rabbi kana mucaa kanarraa ani wanti nuti barannu yoo jiraate dubartii qaqayyaruudha jechuudha. Dubartiin tokko jaalalaaf akka hin taane dubartii qaqayyaramee akka jaallatamu akka danda'uudha kan Abrahaam irraa barachaa jirru jechuudha. Yeroo ammaatti dhugaa rabbi kana yeroo ammaatti akkasidha jechuudha hojiinsaa. Amma akkuma argitanii Hermiin asii utuu akka kana itti boossu inni garuu dubartii biraa ammatee dhufe. Kuni untini tuntaane photoshoppii tuntaane viidiyoo ijoollee kanaa jechuudha. Abrahaamii fi mucayyoo kana viidiyoo isaaniirraa akkanan shoot godhee kaasee jechuudha. Ajab nama ajaa'ibsiisa dhugaa rabbi kana. Asii shamarran lama akka kanatti miila isaa jalatti gombifamanii boo'u inni isaanirra tarkaanfatee dubartii biraa bira deemee kunoo dubartii biraa faana akka sirba isaa gadhiisaa jechuudha. Bakka rootiyyeen kana durayyuu beekti amala isaa. Bakka kan ishee haa ta'u ishii bakka ishee aan duruma akka jammaretti miidhaanii jira. Gin mucaan Hermii jedhamtu kaleessa guyyaa kaleessaa akka kana miila isaa jalatti akkasitu boossu utuu akka kana ammattu dhugaa rabbii kana yeroo inni viidiyoo akkasii gadhiisu ammamee mucayyoo kanatti miira akkamiitu itti dhaga'ama. Ajab dhugaa rabbii kana nama hin garramu. Nama hin garramu hordoftoota kiyyaa anaan baay'ee na garrame. Bakka ishi kan ruuttaa bukkee ka'a gin Hermii ikkoo xuruu ስሜት አለኝ ላንቺ utuu jedhu akka kan dubartii biraa ammatee ufeechua. Era vaayirasiin kun akka dhiira biraatti hin dabarre vaayirasiin kun aggadamuu qaba. Dhugaa rabbii hindee marzii isaa barbaannee aggaduu qabna malee wanta kana. Kun ikkoo vaayirasii bakka hin daddarba. Hindee dhugaa rabbii nama garramu hordoftoota kiyyaadhaan jecha na absiise jechuudha. Yeroo durba biraa fidatee dhufu jecha na absiise. Dammoo shamarran isatti hiiqan akkatti babbareedanii ajab yaa rabbi gooftaa guddaa. Hermiin akka kana ilaalaa bareeddu'a, Rutiyyeen bareeddu'a, Tsiggeeredaan bareeddu'a, Fiqir hundumti isaanii shamarranii mucaa kana faana viidiyoo hojjetan hundumtu babbareedduudha dhugaa rabbi kana babbareeddu'a bakka. Babbareeddu shamarran babbareeddu addunyaa kanarraa mammaratee nu jala balleessaa jira mucaan dafne yoo qabne malee jechuudha. Na hordoftoota kiyya dhugaa kuwwan kolfan miti garuu immoo jecha nama absiisa jechuudha. Dhugaa rabbii jecha nama absiisa. Mee tilmaama viidiyoo guyyaa kaleessaa mana Hermiitti gadhiifame ilaalaa. Abrahaam immoo har'a akkas shamarran faana gaafa sirbu mee maaltu isinitti dhaga'ama? Dhugaa rabbii maaltu isinitti dhaga'ama? Ani akkuma beektanii Hermiidhaanii hin daggafu. Yeroon isiniin jiru Hermiin akkaataatti uftee akkaataa hin taane. Hermiinis karaa isheen dhufte karaa gadheedha waan ta'eefidha. Malee ani jibba mucayyoo qabaadhee nutu hin taane ani Hermiidhaan nan jaaladha akka nama tokkotti. Garuu immoo Hermiin utuu inni itti daarii isaa fichii yookiin immoo samaaniyaa utuu inni hin ciriini akkan isheen afaqraalloo jette. Kanaaf Hermiidhaan hin deeggaruu malee ani hojii isheen hojjettu jechuun hojii dhuunfaa ishee nama biraa faana yoo hojjette imman hin deeggarreef hin jiru. Nan deeggaraani gin immoo namni tokko fiigee ufee tidaarii namaa keessa xalleq gaafa jedhu dhugaa rabbii kana deeggaruun hin danda'amu jee yaada. An akka kootti deeggaruu hin danda'u nama sana isinii gale. Amma akkuma argitanii guyyaa kaleessaa viidiyoo mana isheetti gadhiifame isheen ofin miidha jechaa jirti. Daanii fi Buzeen mana ishee deemanii turanii innis immoo ufee ture macarashaa akkuma argitanii. Ofin najjeessa malee jireenyi isarraa adda bahee jireenyi naaf hin ta'u jechaa jirti. Abrahaam immoo akka isheen irraa adda baatuuf dubartii biraa qabatee dhufe. Isinii galee deebi'ii Abrahaam ilaala. Deebi'ii isaa ilaala. As gabaabamatti deebi'ii isaa ilaala dhugaa rabbi kana. Amma mucaan kun guyyaa kaleessaa akkas gifiidha. Arabismaam gifiidha dhugaa rabbi shamarran akka kana imimmaan isaanii sitti xururfatanii
kuni birrii miti dhugaa rabbii abiddadha malee jechuudha. Birrii yuutuubii kanarraa argamu abiddadha. Dhugaa rabbii kana maaliif yoo jettani Ruutiyyeen akkas boossii amma Hermiin guyyaa kaleessa akkam akka bu'aa turte anaan garaana nyaatte jechuudha. Anaan garaana nyaatte dhugaa rabbii kana. Isheen ammallee taanaanii Abrahaam irraa citteen deebitu taanaan Hermiin dhugaa rabbii warroonni jabaadhu jabduu keenya itti fufii irraa addan bahin warri jettani Hermii gara fuulduraatti rakkoo keessa gashitu. Maaliif yoo jettan Abrahaam sassaabbatee nama taa'u miti. Ishee irrattis deemee dubartii bira fidaa jira kunoo ammayyuu fidaa jira utuu isheen fuudhiin utuu hiriyyummaa keessa jiraniyyuu ishee irratti fideera kunoo. Gaafa wal fuudhanii mana tokko galan immoo I don't know. Kabbaadii tilmaamuun iyyuu ulfaataa jechuudha. Hojii mucaa kanaa tilmaamanii bira ga'uun iyyuu baay'ee ulfaata dhugaa rabbii. Kanaaf Hermiin akkuma yeroo duraa sana jetti utuu jabaattee garaa ishee kutattee irraa deebitee dhugaa rabbii jireenya ishee gara fuulduraaf ishee fayyada. Hermiinis immoo rakkoon isheen qabdu kunoo amma sirraa adda ba'ee jettee kaleessa immoo bo'aa ufte jechuudha. Si malee taa'uu hin danda'u, si malee nyaachuu hin danda'u, si malee dhuguu hin danda'u. Fiqir noo hundee? Ara dhugaa rabbii mee jaalalli isin qabee beeku hordoftoota kiyya. Akkas nama go'amoo jaalalli si jammari ko nyaata nama waayi. Amma utuu jaalalli nama qabee nyaata nama jechuudha. እና dhugaa rabbii anaan girribna jeetu amana waan qeeyonti ni miti jechuudha dhugaa rabbii. Gin immoo Ermijaan ishee otoo ermijaa ka'een gaddaa ta'ee baay'ee gaarii ture. Kaleessa boo'uun ishee kaleessa Abrish malee hin jiraadhu jechuun ishee baay'ee tokko dabbareeraa jechuudha anaatiin. Anaan baay'ee na dabbareera. Maaliif yoo jettanii Hermiin rakkoon isheen qabdu Abrahaam bakka jireenya kee keessaa baheera jettee hin deemti. Guyyaa tokko guyyaa lama bultee immoo deebitee uftee immoo anuu hin danda'u si malee jiraachuu hin danda'u jetti. Kana dura bigisee Ruutaan deessee ciiftu Ruutaan gidduu keenyaa ba'i. Akka anaa fi inni wal faana jiraannu yoo barbaadde gidduu keenyaa ba'i jetteeni. Ishi jettee gidduu isaaniitii baheera jettee viidiyoo gisee 3 hojjette sana booddee deebitee immoo utti dhufte jechuudha. Deebitee immoo si malee jiraachuu hin danda'u. Ani si malee bakka kanadha. Rakkoon ishee inni guddaan kanadha. Murteessitee biraa utuu cittee hafteetti ta'e yeroo sana dhugaa rabbii har'a akkasiin boossuu har'a akkasiin gadditu. Indee har'a akkasiin mimmaan lakkuun darbattu. Dhugaa rabbii kanaatu yeroo sanarraa cittee deebiteetti ta'e kan hundumaa keessa galuu hin dandeessu. Rakkoon ishee keessa deddeebi'uudha. Ammallee engadduma kunoo hin barbaadu jette amma immoo deebitee sin barbaada jette bormoo waan isheen jettu hin beeknu. I don't know hin beeknu dhugaa rabbii. Innaa hordoftoota kiyyaa ani gaafan akkasii please comment jalatti in sobdaa akkasiin isheen jireenya isaanii jiraadha jireenya keessan jiraadha jettee malee gidduu isaanii gallee warri jettanii barreessitanii Hermiin viidiyoo isaanii hanga dhumaatti ilaala tokko kaasaa ilaala. Ani sobeen miti viidiyoo isaanii irratti waanan arge irratti hin dubbadhaa jechuudha. Gin immoo an naman deeggaru nan qaba. Gin nama sana nan jaalladhaa nan deeggara. Amma Ruutaan deeggara yoo ta'e Hermii immoo hojii isheen hojjettu hin jibba malee Hermii namummaa isheen jibbu. Maartiis akkasuma hojii isheen hojjettu hin jibba malee namummaa ishee nama taatee jirti miti namummaa isheen jibbu'an. Isin galee gin immoo hojii isaan hojjetan tunatti hin tolu jechuudha. Yeroon isiniin jiru irsa namaa ammaa laluu akkoo kuni kabbaadhiidha hordoftoota kiyya dhugaa rabbi kana. Maartiinis amma akka dubbachaa jirtutti gidduu keessanii ba'ee amma immoo deebitee ufteetti. Egaa waan jechaa nu afsiisan waan ta'eef hordoftoota kiyya waan mafeefu yaada qabdan koomentii jala nuu kaa'a. Koomentii keessan dubbisnee irratti yaada laanna jechuudha. Nama barbaadan deeggaruu dandeessu. Anaanis yoo barbaadan gad naqaasuu ol naqaasuu dandeessu. Nagaan naaf tura. Like, subscribe godhaa YouTube kiyya.